Exersaayisii 2.7 waliin ilaalla har'a. Gaaffii tokkoffaanii doomeenii given fankishinii barbaade jedha. Inni jalqabaa doomeenii barbaadna jechuudha. Mee eemarraa haa jalqabnu. Een keenya 1/6 x jedha. Dan riin lembarii keessa buuftanii eessatti undefined argattu kan jettu barbaaddu jechuudha. Doomeenii jechuun immoo riin lembarii keessa buusaa eessatti immoo undefined argadha. Ishee keessaa baasee hin gataachuu danda'u undefined argadhe sana fakkeenyaadhaaf 1/0 iddootti naaf kennu ammanii argadhe jennaanii nan gatachuu danda'u. X'n 0 naaf gootu sana. Garuu exponential function keessatti yoo kitaaba keessan sirriitti dubbistanii exponential function it never gets 0 jedha. So 6 the power of x keessan it cannot be 0. 0 faana wal qixxaachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf 6 the power of 0 isiniin jedhan qixxaata tokko ta'a. All numbers the power of 0 except a is 0 kan jedhu tokko ta'a kan jedhu baranneerra. Fakkeenyaadhaaf 0 the power of 0 undefined. Ishee kanaaf a keessa maal ta'uu hin qabdu 0 ta'uu hin qabdu. Kanarraan kana fi lakkoofsi kamiyyuu the power of 0 jedhamnaan maal ta'a? 1 ta'a. Then the domain of this given function is real number. Anatti kan mul'atu isa kanadha. Biirra kan jiru haaluma wal fakkaatuudhaan under radically een keessan greater than or equal to 0 ta'uu qaba jechuudha. So inni 3 the power of x plus 1 jedhu kun greater than or equal to eessatti ta'a jechuudha. X keessa bu'e. X keessaan real number kamiyyuu keessa buufadha. Fakkeenyaaf 3 the power of 0 jedhu. 3 the power of 0 yoo jettani plus 1 greater than or equal to 0 ta'uu isaa cheekkootu jechuudha. Isheen kun maal taatii 1 siif kenniti. Amma jedheen ka'e waan ta'eef lakkoofsa kamiyyuu the power of 0 jennaan 1 isiniif kenna waan ta'eef 1 plus 1 greater than or equal to 0 2 greater than or equal to 0 dha. Right? Himni kun dhugaadha jechuudha. Amma immoo negatiivii buufattanii ilaaltu. 3 the power of negative akkuma tokko plus 1 jedha. Under radicaliinis negative ta'uu hin qabu miti ree hin yaa. 3 the power of negative akkuma tokko jechuun 1/3 the power of positive akkuma tokko jechuudha. Isa negatiivaa maal gootanii gadi naannessitu positive gootanii 1/, gootanii gadi naannessitu. Kana immoo amma 0 isinitti himu a the power of negative x jechuun a the power 1/a the power of x jechuudha. Isa negatiivaa maal gootanii gadi naannessitu positive gootanii a the power of x gootanii gadi naannessitu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuuni 3 the power of kuma negative kuma tokko kan jedhu akka godhe isin ibsee jira jechuudha. Kanaaf 1/3 the power of kuma tokko jechuun keenyi plus 1 qabna waan ta'eef negative nuuf hin kennu jechuudha. Because of that the domain of this function also real number. What about c? C irra kan jiru. C irra kan jiru immoo h of x keessaan under radicality to the power of x minus 80 dha jechuudha. Eessatti greater than or equal to 0 argadhaa jettu ishee kanas to the power of x minus 80 greater than or equal to 0 jettu 80 keessanas naannessitu solvi godha. Yeroo solvi gootanii to the power of x greater than or equal to 80 ta'a. 80 kun immoo poweridha yeroo barreeffamu to the power of 3 dha. To the power of 3 jechuun 2 times 2 times 2 jechuudha miti ree 8 isiniif kenna. Kun 4 baay'isuu 2 8 jechuudha. Kanaaf iyyuu isa maaliin bifa maaliin barreessa jechuudha. 8 keenya 8 isa kana to the power itiin barreessaa jiru to the power of x greater than or equal to the power of 3 ta'a jechuudha. 2 qabdu waan ta'eef immoo warra keessaa walqixxeessitu jechuudha. Isheen jalaa wal gattee jirti. Kanaaf iyyuu x greater than or equal to 3 ta'uu qaba jechuudha. Bakka finne x keessan greater than or equal to 3 ta'uu qaba. Kanaaf iyyuu domeeniin keenya akkamitti barreeffama ree? X an element of jettanii negative 3 up to negative ሳይሆን 3 up to positive infinity dha jechuudha. Domeeniin keessan kan isa kana haala ammani barreesse kanaatiin isiniif barreeffama jechuudha. Again x an element of 3 up to positive infinity dha jechuudha. 3 illee ni dabalata. It doesn't matter. 3 yoo dabalates rakkina qabu waan ta'eef kanaaf biraasii gootu isa kana. Kan itti aanee jiru gaaffii tokkoffaarraa fi inni
1 over 2 the power of 3x minus 2 jechuudha. Isheen kun different from 0 jettanii solve gootu jechuudha. Sababiin isaas 1 over 0 sinii dhufe jennaan undefined waan ta'uudhaaf. Kanaaf yoo akkam goona ree 1 over 3 the power of x isa jiru 2 the power of 3x minus 2 different from 0 solve godha. Ishuma jalaa bichaa solve goota jechuudha. Yeroo solve gootan immoo tuun keessanas naannofti yeroo naannofti positive naannofti 2 the power of 3x is equals to or different from 2 jenna jechuudha. 2 koo ammallee naannesseen jira. Isheen kun gara beekannaan tokko qabdi. The power of 1 qabdi jechuudha. Ammas wal qixxaatanii jiru. Ante warri kun warra keessaa wal qixxaa jechuudha. 3 the power of x different from what 1 jettu jechuudha. Mallattoon inni gidduu jiru akkasumatti deema. Haaluma barreessaa jiru hin deema jechuudha. Then solve goota over 3 jettu jechuudha. Isheen kun lama wal balleessitee jirti. X'n koo different from maal ta'uu qabare 1 over 3 ta'uu qabaa jechuudha. Deebiinsa kana fakkaata. So domainii akkamitti immoo barreessare domainiin koo real numberidha. Different from ishee jettu mallattoo kana fayyadamtu. Mallattoo ishee kana jechuudha. Different from gootanii ishee kana immoo mallattoo biraasii keessa gashatanii 1 over 3 jettu jechuudha. Haala kanaatiin barreessitu. Question number 2 sketch the graph of given function jedha. Domainii adda baastu, range adda baastu, interceptii fi asymptotii adda baaftu jechuudha. Asymptotii warra kana arfan yoo adda baaftanii graaf keessan kaasuu dandeessu waan ta'eef jalqaba isaan kan adda baafattu jechuudha. Warra kan erga adda baafattanii graafii immoo sketch gootu. Lee sketches kamiif kam haa kaafnu yoo naan jettanii B fi C haa kaafnu. So follow me. Biirratti kan nuuf kennameeru faankishinichi kana fakkaataa zan sketch gochuudhaa fi jalqaba maalaa barbaannu doomeenii barbaannu. Domain jettu jechuudha. Domainii real numberii buufadhee eessatti undefined argadhaa barbaadda jechuudha. So domainii keessa real numberii as keessa buufattanii eessatti undefined argattu hin jiru. Fakkeenyaadhaaf kana yoo negatiiva gootan amiin x yoo negatiiva buustan 0 buufattan defined jechuudha. Karaa biraa exponential functioniin defined dha. Sagalirraa oolestan immoo negatiiva argattu malee yoo dhabdan lakkoofsa undefined dot argattan yookaan 1 over 0 faa or radikaala 0 amiin negatiiva kuma tokko negatiiva kan ta'an jechuudha. Negatiivota hin argattanii 1 over is hin argattan jechuudha. Because of that real number is the domain of given function. What about range? Rangein keessanii fi asymptotiin keessan immoo wal qabatu. Range jechuun maksimamii lakkoofsa meeqa argattu minimum meeqa argattu jechuudha. Lakkoofsa as keessa buuftanii x as keessa buuftanii jechuudha. Ammanii 0 buufadha. 0 irraa jalqabdi. Hundeen lakkoofsa kamiyyuu as kana xiyya lakkoofsa irratti 0 jirti mitiire gara isaa achi immoo tokko lama jedhee itti fufaa jechuudha. Isaa gaditti immoo negatiiva tokko negatiiva lama jedhee itti fufaa jechuudha. Kanaafis 0 irraa jalqabdu keessa buufattanii ilaaluuf jechuudha. Gas gochuuf yookaan tilmaamuudhaaf. Sagal hir'isuu 3 the power of 0 jedha. 0 koo kun iddoo x'n buufadhee jechuudha. Kanaafiyyuu meeqan argadhaa 9 minus 1 taati mitiire 9 minus 1 taati. Isheen kun 1 taati waan ta'eedhaaf yeroo kamiyyuu which is equals to 8 naaf kenna jechuudha. Ammoo negative number keessan buufadha. Positive keessa yoo buufadhe positive keessan buufadha rakkina hin qabu. Positive immoo yeroo buufattanii lakkoofsa tokko kan lama hin buufatina. Guddistanii keessa buufattu. Sagal hir'isuu 3 the power of 1,000 jedha jechuudha. 1,000 kana dandeessanii hin baay'isan naannoo hubadhaa. Sagal hir'isuu approximately lakkoofsi kun gara meeqaatti siqaa jettanii ilaaltu jechuudha. Approximately 3 baay'isuu hamma 1,000tti mitiire. Kun approximately meeqa taaree sagal hir'isuu gara miliyoona tokko ta'a jechuudha. Sagal irraatii miliyoona yeroo hir'isuu maal naaf kennaa negatiiva 999 jechuudha. Kanan barbaadu negatiivii argachuu kooti. Negatiivii ta'ee jira jechuudha karaa poozitiivii. Karaa negative number immoo positive immoo negative naaf kennaa barbaadu jechuudha. Isa immoo 9 minus 3 the power of negative 1,000 keessa buufadha jechuudha. Amma approximately hojjedha malee hin danda'u. 9 minus 1 over jettu 3 the power of 1,000 jechuudha. 3 the power of 1,000 approximately million jenna mitiire. Then 9 minus 1 over million jechuun lakkoofsi miliyoonaa firamtu immoo maal kenniti? 0.00000 tokko kenniti jechuudha. Naannoo kana kenniti. Kanayyuu baay'istanii barreessitu jechuudha.
ishee immoo yoonii sagal irraa hir'isuu meeqanaaf kenna 8.9 ta'a jechuudha. Kana jechuun sagal irraa baay'ee hin hir'anne lakkoofsi xinnoon kun yoon sagal irraa fuudhe baay'ee naaf hin hafne jechuudha. Yoo isiniif galeera ta'e yoon gabaabumatti isiniif barreessu reenjiin keessan akkanatti barreeffama. Gabaabumatti reenjii keessan yeroo isinii barreessu karaa negatiiv saayidii jechuun lakkoofsa negatiivii kan isin argattan dhuma hin qabu jechuun negatiivaa 999 sagal hir'isuu 3/1000 jechuun kunoo kana isiniif kennaa jedhee ture. So negatiiv saayidiidhaan dhuma hin qabu garuma deemaa jechuu kooti. Karaa poozitiiv saayidii immoo maal argattu yoo maal abdanii 8.9 argattu. Karaa biraa kan gootanii barreeffattu immoo isa kana 9 jettanii barreeffattanii sabiinsa 9tti dhiyaata waan ta'eedhaaf itti ishee kana cuftu jechuudha. Biraasiin godhiina. Biraas jechuun lakkoofsa 9 argachuu hin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu biraasiin hin ta'u. Ishee kam taaree biraaketti ta'a malee. Reenjiin keessan kana fakkaatti. Assembitootiin keessan immoo 9tti siquu jechaa jira. Kan itti dhiyaachaa jiru 8.9 jenneen firii. Assembitoo jechuun eessatti itti dhiyaate eessa jedhamu. Kanaafiyyuu assembitootiin keessan y is equals to horizontal assembitootii qabdu 9 qabdu jechuudha. This is assembitoota horizontal assembitootiidha. Assembitootiin inni rational function keessatti barannee fi nasitti barachaa jirru adda adda jiru. Kanaafiyyuu assembitootii isa kana approximately eenyutti dhiyaataa isa jedhamudha malee hojjedheetaniin ruuliitti fayyadameetaniin vertikaalii horizontaalii isa jettan miti jechuudha. Interceptis what about ishee kana 2 jennu itti aansinee immoo 3 jenna. Y interceptii koon barbaada I irratti jechuudha. Y interceptii koo x0 godha jechuudha. Which means x is equals to 0. Ishee margadheen ture dhiirama ture 9 irreessu 3/0 ni qixxaatti 8 taati. Because isheen kun waan taati 9 irraati tokko irreessu 8 kenniti jechuudha. Kanaaf bifa maaliitiin barreessaa bifa coordinatein barreessadha. X koom y tiin barreeffama. Intercepting yoomiyyuu bifa coordinatein barreeffama. Then x koo jalqaban barreeffadha. X koo eenyuun fudhaa 0 fudhachuudha. 0, y immoo meeqan argadhee 0 keessa buusee 8 argadhee jechuudha. 8 jettu. Itti aanee kan dhufu immoo roomaan nambartuu irratti x intercepted. X intercept jechuun immoo y keessan 0 godhaa jechuudha. X intercepts y is equals to 0. Y is equals to maalan qaba ture function chumtiyyuu 9 hir'isuu 3/x ture. Then y koo 0 godhaa jechuudha. Y koo 0 godhen solve godhe y is equals to 0 jedheera. Then 9 minus 3/x. Solve yeroo gootan maal argattu? Kun qixxaatti 3 koo as naannofti. Yeroo as naannoftu positive aan uftiin tire 3/x is equals to 3/2 ta'a. 9 koo immoo 3/2 waan ta'eedhaaf. Then 3 wal fakkaatanii jiru waan ta'eedhaaf wal fakkaatu taanaan warra keessaatu immoo wal fakkaataa jettanii solve gootu jechuudha. Which is equals to x in koon qixxaate meeqa 2 jechuudha. Then bifa coordinateedhaan x koomaa y jettanii barreessitu. X koo meeqan argadhee kunoo 2 argadhee isan barreessa 2, y koo immoo assume godheen jira waan ta'eedhaaf 0 jedhaa jechuudha. Kana fakkaatu bifa coordinatein. What's the next topic? Next step is drawing the graph. Graafii keessan kaaftu jechuudha. Isa dhumaarra geenye jira kunoo. Then graafii keenya x axis fi y axis keenya sirriirna kun y axis dha. Itti aanee immoo kan dhufu x axis dha jechuudha. Kun x dha. Y keessan immoo kana fakkaatti. Jalqaba irratti maal barreeffattu? Interceptoota barreeffattu jechuudha. Doomeenii maal isa jiru isa intercepts. X interceptii keessanii fi y interceptii keessan. Y interceptii keenya 2,0 qabna. Y interceptii keenya 2,0 qabna. X interceptii keenya 0,8 qabna. Kanaafi kana jechuudha kan barreeffamu. So x interceptii y interceptii irraa kanu y interceptii isheen kana mitiire 0,8 jechuudha. 18 koo approximately eessa jiraa jennu 8 iddoon tuqaa godhe kanaa jiraa jennu 8 koos kana jiraa jennu. So kunoo iddoo kanattiin yoon kalarii addaa isiniif godhe iddoo kanatti qaxxaamuraa jechuudha. Inni kun maal jedhama? Y interceptii jenna jechuudha. Kana
maal jenna 0,8 dha. Approximately 9 immoo iddoo kana jira. Approximately 9 immoo iddoo kana jira jechuudha. Karaa biraa 1 2 3 jedhee 8 iddoo kana gaheeraa jechuu barbaade. Kanaaf ol siqeen barreessee jira jechuudha. Itti aansitanii immoo x interceptii keessan. X interceptiin keessan immoo meeqa argattanii turtanii kunoo 2,0 ture jechuudha. So 2 eessa jira? Approximately 2 kana jirti. 2 kana jirti jechuudha. Iddoo kana qaxxaamura. Kanaaf iyyuu ishee maalan jedha? Yoon xiqqochi butee gara tokko fakkaatti aanteedhaa fi as kana haa jennu. Then 2 kana yoo ta'e 2,0 immoo maalidha? X interceptiidha jechuudha. Inni itti aanu asampitoota. Asampitootii koo immoo waa'ee inni qixxaataa meeqa argadheen ture? 9 argadheen ture. Eessa jira? Asampitoota y is equals to 9 jenneerra jechuudha. So isatti dhiyaataa approximately itti siqaa deemaa 8.999 ta'a jechuun lakkoofsi itti dhiyaatu 8.99 itti aanee dhufuu 9dha jechuudha. Isatti dhiyaachaa deemaa akka jechuudha. Akkasittiin hojjettu exponential functionii fi logarithm functionii yeroo kamiyyuu asampitootonni akkasittiin hojjetamu. So horizontal asampitootii koo yeroon kaafadhu waa irraan qaxxaamursaa jechuudha. Kunoo asiin achiin darbaa jechuudha. Then giraafii sana kaasuudha. Giraafii sana immoo akkamitti kaaftu? Asiitii 2 qaxxaamuraa, asii immoo 8 qaxxaamuraa jechuudha. So giraafiin keenyi dirqamas keessa ba'aa waan ta'eedhaa fi fakkii biraa kaasiin qabdu isa qaxxaamuru sana keessa qaxxaamursitu horizontal asampitootiitti immoo dhiyaachaa deema jechuudha. Akkas gootanii asii gadi bu'aa jechuudha. Kun asii gadi bu'aa jechuudha. Ishee kana akka 2 qaxxaamureetti akkasiin fudhattan abdiin qaba. 2 qaxxaamuree jechuudha. So giraafiin keenyi kana fakkaataa jechuudha. Sirriitti kan nuuf kennamee jiru immoo 1 minus e the power of minus x dha jechuudha. Ishee kana haala salphaan akkamittiin barreeffadhaa waan jettan 1 minus e the power of 1 over e the power of x jedha jechuudha. Isa positive isa negative qabu bifa positiveedhaan 1 over godhee naannessa. Maaliif yoo naan jettan ruuliin exponential function e the power of minus x keessan qixxaata 1 over e the power of x dha, where a is different from 0. Kunoo isa negatiivaa positive gootanii 1 over jettu fraction itti jijjiirtu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuuni ani isa kanaas positive godheetanii gadi naannessee jira jechuudha. Always negativein fractionidha gadi naannofti. Kana ruulii kana qabattaniitu jedhee yaada. Then steepota keenya hordofnaa jechuudha. Steepota keessatti inni tokkoffaan doomeeniidha. Doomeeniin keessanii real number keessa buufadhee eessattaan define argadhaa jechuudha. Real number eessa keessa buuftu? Iddoo kana keessa buuftu. Karaa biraa e the power of x eessatti 0 argadhaa jettanii from different from 0 jettu jechuudha. So iddoo isheen kun different from 0 ta'uu qabdi. E the power of x yoo 0 argachuu ni dandeessu hin dandeessan. Maaliif yoo naan jettanii exponential functioniin rangeinsaa positive number waan ta'eedhaaf. Positive number malee kana negative number argachuu dandeessan. Akka fakkeenyaatti e the power of 0 naan jettanii isheen kuni tokko taati. Sababiin isaas e jechuun approximately 2 naannoo 7 miti. The power of 0 jettanii immoo tokko ta'a. Lakkoofsi kamiyyuu immoo except 0 the power of 0 jettan maal isiniif kenna waan ta'eedhaaf 1 isiniif kenna waan ta'eedhaaf. 1 over 1 jechuun immoo 1 minus 1 over 1 which is equals to 0. 0 immoo real number jechuudha. Undefined iddoo ittiin argadheeru hin qabu. Undefined argachuu hin dandeessanii jechuudha. Yoo negative as keessa buufattan immoo haadhuma isaa dhufee kunoo negative itti baay'atee positive isiniif ta'a malee homaa undefined iddoo itti argattan hin qabdan. Because of that is the domain is real number. What about the range? Range keenya moo asampitootii faana wal qabata yeroo kamiyyuu 1 minus 1 over e the power of x isa jedhu kana lakkoofsa xiyya lakkoofsa irra kan jiru 0ti achitti kan jiranii fi 0ti gaditti kan jiru lakkoofsa gurguddaa lama fudhattanii keessa buuftanii ilaaltu jechuudha. 0 yoon buufadhe amma 0 buuseen ilaaleera waan ta'eedhaa fi meeqan argadhee ture 0 argadhee ture. So do 0ti 0 ta'a jechuudha. Because 1 minus 1 over 1 ni qixxaata 0 jedheen ture waan ta'eedhaaf do 0ti 0 ta'a jechuudha.
lakkoofsa guddaa wayii immoo keessa buufadhee ilaala. Lakkoofsa guddaan keessa buufadhee ilaalu immoo lakkoofsa siitii mee dhibbuma tokko haa jennu. Dhibba tokko iddoo x buuftu jechuudha. Kana dandeessee solvi gootaa hoonaan jettanii approximately yaada keessan keessa lakkoofsa dhufu jechuudha malee dandeessanii solvi gootanii. 1 minus tokkorraanii is the power of meeqa jechuudha. Dhibba tokko jechuudha. Approximately kana immoo meeqan jedha? 1,000 jedha jechuudha. Gararraa masaa kan jiru 1 minus 1 over 1,000 jettanii ilaaltu. Ishee is the power of 100 jettu sana jechuudha. So lakkoofsi tokko irraan 1,000 jechuun immoo maal isiniif kenniti? 0.0001 taate jechuudha. So 1 minus 0.0001 yoon irraa hir'ise immoo maal naaf kenna? Lakkoofsa xinnoo tokko irraa fuudhaan jira jechuudha. Lakkoofsa baay'ee xinnoo lakkoofsa tokko irraa fuudhaan jira. Kanaafuu 0.99999 jedhee adeema. Lakkoofsi baay'ee irraa hir'ateeru hin jiru jechuutti kama jechuudha. Karaa isa poozitiivaa kana. Karaa isa negatiivaa immoo lakkoofsi baay'ee hir'ata. Negatiivitti deema. Karaa isa negatiivaa baay'ee negatiivitti deema. Akkamitti negatiivitti deema yoonaan jettanii isa sinan agarsiisa. Xiyya lakkoofsaa gaditti kan argamu, zeerootii gaditti kan argamu negatiivaa 100 akka fakkeenyaatti. Negatiiva 100 kana keessan buusaa as keessan buusaa jechuudha. Isa keessa yeroo buustan 1 minus 1 over is the power of negatiiva 100. Negatiivni 100 kun immoo ol naanna'a jechuudha. Gara isa kanaatti ol naanna'a yoo barbaachisaa ta'e immoo isa kana fudhattu jechuudha. Isa negatiivaa gadi naannessitu, isa poozitiivaa isa negatiiva ta'ee olis gadis naanna'uu hin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu kun akkam taaree 1 minus jettu is the power of 1,000 kun ammoo dabaree isaa ol naanna'a. Yoo negatiiva ta'e yoo barbaadan gadi naannessuu dandeessu, barbaadan immoo ol naannessuu dandeessu. Ishee kana ruulii ishee beekuu qabdu jechuudha. Kanammoo approximately meeqan jedhee 1,000 jedheen ture. Approximately 1 over 1,000 jedhee yaadadha. So lakkoofsa tokko irraatii 1,000 yeroo hir'istan meeqa argattu ture? 1,000 yeroo hir'istan approximately jechuudha 999 argattu jechuudha. Negatiiva garuu lakkoofsa negatiiviin barbaada siitii negatiivii ta'ee jira. Karaa negatiivii dhaabbataa hin qabu. Karaa poozitiivii garuu 0.11 deemaa jechuudha. Barattoota aktiif taataniif dafee akkasiniif galuu abdiin qaba. Kanaaf reenjiin keenya akkam ta'a? Karaa negatiivii negatiivii infiniitiivii dhaabbii hin qabu. Tokko irraatti lakkoofsa irraa yeroo deemtan gaduma buuti jechuudha. Karaa isa poozitiivii immoo yoo guddatee lakkoofsa tokkotti dhiyaachaa deema malee lakkoofsa tokko sin gootu. Karaa biraa 0.999 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu biraasii akkan goone iddoo kanatti. Biraasii yoo gootan tokkoon dabalataa jechuudha. Tokko immoo hin dabalatu. Amma asempitootii kooti lammaffaarra kan jiru asempitootii koo. Asempitootiin immoo yoomiyyuu horizontaal asempitootiidha. Kan eenyu? Kan exponential function. Horizontaal asempitootiin koo waa'een koo meeqa taaree kunuunsa kana ta'a jechuudha. Reenjii asempitootii wal qabatu kanan jedhee fi kanaaf itti aansee sadaffaarra kan jiru interceptii. Interceptii koo waa'ee interceptiin jedha. Waa'ee intercept. Waa'ee interceptii jechuun x0 godhi jechuudha. Sammuu solvii goone ture. 1 minus 1 over is the power of 0 which is equals to 1 minus 1 over 1 which is equals to 0 jechuudha. Kanaafuu 0,0 ta'a jechuudha. Bifa koordiniyaa yeroo sirrii barreessu koordineetiin yeroo sirrii barreessu 0,0 ta'a. X interceptii roomaan number 2 irra kan jiru immoo x intercept. X interceptiin keessan immoo akkam ta'a? Isa immoo y dabareessaa y equals to 0 gootu jechuudha. Function nuuf kenname y is equals to 1 minus e is the power of 1 over e is the power of x empty which is equals to 0 is equals to 1 minus 1 over e is the power of x jettu jechuudha. Isa negatiivii qabu naannessitu akka poozitiivii isinii ta'uudhaaf yeroo naannessitan maal isiniif kenna? 1 over e is the power of x ta'a which is equals to 1. Then waan ergachuudhaa fi lakkoofsi x kun maal ta'uu qabdi isa jiruudhaaf 0 ta'a jechuudha. So 0 ta'a jechuudha. The value of x keessan 0 ta'a. Value of x keessan 0 qabdu. So bifa koordineetiidha yeroo barreeffattan x, y dhamtiire x ko 0 argadheen jira. So which is equals to 0, y assumiin godhamtiire y is equals to 0 jennee turre. Y ko kanaafuu 0 jedhaa jechuudha. X interceptis y interceptis qaba gaammani. Kanaafuu
x interceptii fi y interceptii lamaan sanii 0,0 qaba 0,0 qaba. Isaan kanatti fayyadameen giraafii kaafadha. Giraafii koo iddoo ispeesii bal'aatti yeroon kaafadhu kuni y axis dha. Isheen asiin achi darbitu kun immoo x axis dha. Ol siqnee asiin achi kan darbitu kun x axis dha. Y jennaa xiyya qabdii x jenna jechuudha. Itti aansitanii interceptoota barreeffattu. Kan barbaachisu interceptoota 0,0 dha. 0,0 immoo naannoo kanatti argama jechuudha. So handhuura qaxxaamuruu qaba dirqamaa isaa. Lamaan isaaniiyyuu 0,0 waan ta'aniifu 0,0 koomadha isheen kuni 0,0. X interceptiinis y interceptiinis iddooma kana keessadha jechuudha. Lamaan isaaniifiyyuu ni ta'a kun. Horizontal asymptote. Horizontal asymptotiin keessan waan hidhamtiire waan irra qaxxaamuraa jenneerra. Waan naannoo kana approximately zen horizontal asymptote asiin achi kanarra qaxxaamursa. Kana keessa ba'amoo giraafiin koo kana keessa ba'aa kan jedhuudhaaf immoo amma hin beektani. So lakkoofsi isin approximately keessa buufattanii ilaaltu. Diirama keessa yeroon isin buuse iddoo negatiivaatti negatiivaa 999 argattu isiniin jedhee ture jechuudha. Karaa isa kamii? Karaa isa negatiivaa. Karaa isa negatiivaa lakkoofsichi maal ta'a jechuudha? Gadi bu'aa jechuudha. Lakkoofsichi gadi bu'aa jechuun immoo asirraatiin kunoo asii gadi deemaa jechuu barbaadeetu jechuudha. Karaa isa poozitiivaa immoo 0.999999 arganne fakkeenyaaf 100 buufanne jechuudha. 1 minus 1 over e the power of 100 yeroo jenne lakkoofsa kana ta'a approximately jenne gubbaatti jenne turre jechuudha. Kanaafuu giraafiin keenyi isa dhumaa maal fakkaata? Giraafiin keenyi isa dhumaa kunoo kana fakkaatti. Kana fakkaataa jechuudha. Steepoonni hordofni warra gubbaatti kun warra sana giraafii keessan immoo guddistanis bal'istanis ilaaltan kunoo isa kanadha jechuudha. Check by yourself. Sadaffaanii exponential equation isiniif keessiif kenname solvii godhii jedha. Daqiiqaa tokko tokko kan hin fudhannedha jechuudha. Isaan kun yeroo waan hin fudhanneef daddafnee solvii goona. Irratti kan nuuf kennameeru 2 the power of x minus 1 inni qixxaata 8 jedha. The power of x solvii goonaa jechuudha. 8 kuni gara maalitti jijjiiramuu danda'a jettu jalqaba. 8 jechuun 2 the power of 3 jechuudha. Kanaafuu 8 komaaliin bakka buusaa kanaan bakka buusa. Then this implies 2 the power of x minus 1 inni qixxaata 2 the power of 3 jedha. Asiitii 2 fi 2 wal qixxaatanii jiru. Seera exponential keessatti a the power of m inni qixxaata a the power of n yoo ta'e this implies a fi a wal qixxaatanii fi inni keessaas wal qixa ta'aa jettu. M inni qixxaata n dha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun asii 2 qabna asiis 2 qabna. Kan wal qixxaatu warra kam taaree warra keessaa lamaanii jechuudha. Which is x minus 1 inni qixxaata 3 ta'a jechuudha. Power of x solvii gootu. X in keessa inni qixxaatti 3 ta'u tokko ta'a. Tokko ta'us naanna'ee jechuudha. Which is equals to x in keenya meeqa? 4. Deebiinsa 4 ta'a. B irratti kan nuuf kennameeru immoo kana fakkaata. Faankishinichi kanadha gatii xaa solvii gochuudhaaf ammas 243 kana gara exponentiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Yeroo jijjiirtan kun meeqa? 3 power of 5 ta'a jechuudha. Which means 3 baay'isuu 3 baay'isuu 5 jechuudha. Meeqa isiniif kennaa? Kun 9 miti 81 baay'isuun 3 immoo meeqa isiniif kennaa?
243 jechuudha. Akkasittiin ofii keessan diddiigattu. 243 immoo eenyuun bakka buusa isa kanaan bakka buusa maaliif asii 3 fi ishee kan immoo 3 barbaada. Beezota fakkeeffachuu qabdu yeroo kamiyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu this implies 3 is the power of 2x ni qixxaata 3 is the power of 5. Wal fakkaatee jira. Erga isaa wal fakkaatanii maal kunarree 2x ni qixxaata 5 jettu over 2 x solve gochaa jiraan ta'eef x meeqa 5 irraa 2 ta'a jechuudha. 2 fi 2 isiitii erga wal balleessite. Kanaafuu deebiin keessan x 5 irraatiin 2 check gochuudhaaf isa kana fuutanii iddoo x buuftu. Carratti kan kennameeru immoo 8 the power of x fi raadikaala 2. Kan isa kana immoo wal fakkeeffachuu qabna jechaadha gama lamaan iyyuu. Dirqama lamaan isaanii eenyutti naanna'u lamatti naanna'uu danda'u. Inni kun 2 the power of 1 over 2 ta'a. Yeroo jijjiiramu jechuudha. The power isheen kun the power dha. Inni 8 kun immoo 8 jechuun yoomiyyuu 2 the power of 3 dhamtiire which means 2 times 2 jechuudha. Kanaaf iyyuu 8 kanaan bakka buusa raadikaala 2 immoo 2 the power 1 over 2 bakka buusa jechuudha. Implies 2 the power of 3x ta'a. Eenyu 8 keenya x qaba waan ta'eef yeroo 3 itti baay'atu immoo meeqa nuuf kenna? 3x nuuf kenna which is equals to 2 the power of 1 over 2 jechuudha. 3x fi 1 over 2 keenya fudhanna maaliif 2 fi 2 keenya wal qixxaataniiru waan ta'eef. Then 3x ni qixxaata 1 over 2 value of x keenya solve gochuuf jecha over 3 jenna jechuudha. Or over 3 wal balleessee jira. Then x keenya ni qixxaata 1 over 2 divided by 3 jechuudha. Which is equals to 1 over 2 time 1 over 3 jettu jechuudha. Kan over 1 jettanii gara beekannoo qabdu. Olaanessitanii baay'isutti jijjiirtu. Kun seeruu multiplicationiti which is equals to 3 fi 6 walitti baasta 3 fi 2 walitti baastan immoo yookaan 2 fi 3 6 isiniif kenna jechuudha. Tokkorraan 6 ta'a jechuudha the value of x in keessan. So value of x is equals to 6. Dirratti kan nuuf kennameeru immoo 16 the power of 3a minus 2 dha. Lamaan isaa wal fakkeeffachuu qabna. 16 tokkorraan 4 lamaan isaanii sitti naanna'u jedhamu jechuudha. Yeroo 16 irraa isinii jalqabu 16 jechuun 4 the power of 2 jechuudha. 2 jettu kun immoo jira waan ta'eef itti baay'ina sammuutti 3a minus 2 jenna jechuudha. Equals to jenna 1 over 4 jechuun immoo karaa biraa isheen kun ol yeroo naannoftu 4 the power of minus 1 taati. So 4 minus 1 dhaan bakka buusa 1 over 4. Amma 4 ergadheeraa 4 ergadheeraa ta'eef warra keessaa waliin qixxeessa 2 times 3a minus 2 is equals to minus 1 bakka buusaa jechuudha. Kana solve gochuudha. The value of a jechuudha. Tuunkoo kana keessa raabsamti. Yeroo raabsamtu 6a minus 4 taati. Is equals to minus 1 jechuudha. 6a ni qixxaata 4 naannaa midhawuu ta'etu naannaa jechuudha. Minus 1 plus 4 kenna. Then 6a koo ni qixxaatti 3 taati. Minus 1 fi 4 jechuudha. Sabooda over 6 jenna. Over 6 jenna jechuudha lamaan isaayyuu. Then 6 fi 6 asii ol balleessa jira. A qofaa tafa A ni qixxaata 3 irraan 6 salphachuu ni danda'a. Kun 3 tokko shan kun 3 meeqa 2 jechuudha. Value of A keessa meeqa ta'e kanaafuu 1 over 2 ta'a jechuudha.
Gaaffii arfaffaarra geenye jira. Gaaffii arfaffaan immoo f of x keessan to the power of x kennee jira. Show that f of x plus 3 ni 8 by f of x ta'a jedha. Let's show it. Show goonaa jechuudha. F of x keenya nuuf kennee jira. Isa booda f of x plus 3 fi 8 f of x keenyi wal qixa akka ta'an show goonaa jechuudha. Kanama akkamitti show goona? F of x keessan kana fuutanii as keessa buufattu jechuudha. Umarratti immoo kan 8 f of x ta'ee ibsitu jechuudha. 8 f of x keessan jechuun 8 baay'isuu to the power of x taati. Ishiin kuni 8 f of x keenyadha jechuudha. F of x koo kana naaf kennee ture miti 2x naaf kennee ture. 2x koo asis jira jechuudha. Kanaaf iyyuu ittuma baay'ise 8tumatti hin baay'ise malee wanta haaraan uumeeru hin jiru jechuudha. Kun immoo akkam taati 8 kana jechuuni to the power of 3 jechuudha. To the power of 3 time to the power of x keenya immoo maal siniif kenna? To the power of 3 plus x siniif kenna. Maaliif akkas ta'a yoo naan jettanii a the power of m time a the power of n inni qixxaata yeroo wal qixxataa isaan kun lama wal qixxataan mallattoo baay'isuu gidduu isaanii jira taanaan as kun gidduun isaanii baay'isuu taanaan a the power of m plus n taate jechuudha. Isa irra keessaa isa jalaa isa kana ida'utti jijjiirtanii tokko ishee immoo a fudhattu jechuudha. Ammani a tokko isaa fudhadheetaniini m fi n immoo walittanii jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun tuutuun jiramti esiiti. Tuutuu keessan tokko isaa fudhattu x fi 3 immoo walitti ida'atu jechuudha. Kanaaf iyyuu 8 f of x keenya maal qabna ree? Kana qabna. Ishee kana yaadaan qabdanii. 8 f of x keessan meeqa ta'a? Kunuunsa kana qabnaa jechuudha. Kan hafee jiru isa kamii yoo naan jettanii f of x plus 3 jechuudha. F of x plus 3 keessan immoo akkamidha? f of x plus 3 ibsina jechuudha. F of x keenya meeqa nuuf kennee ture? To the power of x nuuf kennee ture. To the power of x keenya keessa x plus 3 buusaa jechuudha. X plus 3 keessa buusutti jira. Therefore iddoo x maaltu taaree? X plus 3 tu ta'aa jechuudha. Hemni kun wal qixxaateera moo wal hin qixxaanne isa irra keessaa wajjiniin kan jedhuudhaaf wal qixxaatee jira kunoo isa kanaa jechuudha. Bakka x fi bakkuma x wal jijjiiree malee amma karaa biraa 8 f of x koo akkamittan barreessaa yoo naan jettan to the power of x plus 3 jedhee barreessuu nan danda'a. Maaliif x plus 3 jenta kunoo 3 fi x bichaa wal jijjiiree jechuudha. Kanaaf iyyuu f of x plus 3 koo maal ta'anii jiru? Therefore jettu jechuudha. Ni qixxaataa 8 f of x ta'ee jira jettu jechuudha. Kun show ta'ee jira, ibsamee jira. Gaaffii shanaffaas akkuma isa ammaatti hojjettu jechuudha. Karaa biraa x minus 2 kana fuutanii iddoo x kana geessitu. Yeroo geessitan meeqa isinii kennaa? 5 the power of x minus 2 gootu jechuudha. Iddoo x minus 2 buuftu waan ta'eedha. Which is equals to jettu 1 over 25 g kan jettu immoo 1 over 25 g of x keessan immoo meeqa ture? 5x the power of x ture jechuudha. So ishiin kun x the power of minus 2 keenya ni qixxaata jettaniitu kun yeroo ol naanna'u kan ta'a 25 the power of minus 1 taati jechuudha. Time jettanii f the power of x keessan immoo ni jira. Therefore 5 the power of x minus 2 ni qixxaata jettu ishiin kun yeroo diigamtu kan taati minus 2 taati miti 5 time the power of minus 2 ta'a jechuudha. Time x the power 5 times the power of x ta'a jechuudha. Argitanii ammasii 5 fi 5 wal fakkaataa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu isaanii maal gootu 5 the power of x minus 2 keenya ni qixxaata jettanii kana tokko isaa fudhattu isin jedha 5 jettu minus 2 fi x immoo walitti daatu isin jedha. So minus 2 plus x jettu jechuudha. Bakka yeroo wal jijjiirtan immoo x fi minus 2 jechuudha. Kun isa kan argattu indirectly 5 the power of minus 2 keenya ni qixxaata 5 the power of x minus 2 ta'ee jira jechuudha. Isaan kun wal qixxaatanii jiru. So you have just proved
Kan itti aanus provii madhaa inni jaaffaanis akkasuma ta'a jechuudha. Evaluate gochuudha inni torbaffaarra jiru immoo evaluate tokko tokko isaa yeroo evaluate gootanii log of 2 jechuun karaa biraa akkamittiin ibsaman waan jettan 32 to the power of meeqa jechuudha the value of x jettanii solve gootu jechuudha. Solve yeroo gootan immoo the value of x 5 ta'a to the power of 5 time to the power of x isiniif kennaan ta'edha. X fi 5 keessanis immoo walqixxaatee jira. Kan itti aanee jiru isa b irra jirudha. Inni b irra jiru immoo 9 ni qixxaataa jirtu 1 over 3 the power of x jettu jechuudha. 9 ni qixxaataa 3 the power of minus x jettu jechuudha. Isheen kun 9 kun immoo 3 the power of 2 dhamtire which is equals to 3 minus x jechuudha. Minus x fi 2 wal qixxeessitu isa booda gama lamaaniyyuu negative an baastu negative 2 argattu jechuudha. Hundisaa salphaa ta'eetu kan hin hojjetamne jira. Akka fakkeenyaatti siin kun hin ta'u doomeenii keessa hin jiru waan ta'eef negatiiva 9 kan nuuf kennu argattan. Negatiiva doomeenii loogaariizimii poozitiiv nambarii ta'uu qaba. Zeeroo iyyuu hin dabalatu jechuudha. Poozitiiv nambarii ta'uu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu hin ta'u inni irra jiru jechuudha. Inni itti aanee jiru isa d irra jirudha. Isa d irra jiru immoo 6 ni qixxaataa 1 over under radical of 6 the power of x jettanii solve gootu jechuudha. Yeroo kamii ishee kana the power of x gootu jechuudha. Then 6 the power of 1 inni qixxaatti 1 over jettanii 6 the power of 1 over 2 jettu jechuudha. Maaliif yoona jettanii radical afaana tokkodha 1 over 2 keenyi kuni jechuudha. Then isheen kun immoo ni qixxaatti asitti yoona hordoftanii 6 keenya ni qixxaata 6 the power of minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Isheen immoo yeroo ollaan dhuftu negative kan dhuftu gara beekannoo aani the power of x immoo jirti x itti godhaa jira waan ta'eef x jirti jechuudha. The power of 1 hin jira 1 inni qixxaatti negative 1 over 2 x ta'a jechuudha. The power of x solve gootu yeroo solve gootan immoo x keessa meeqa argattu minus 2 argattu jechuudha. Haaluma kanaan yeroo xumurtanii yoo ibeellee kan cimu isa e fi f irra jirudha jechuudha. Inni f irra jiru ruulii beekuudha. B the power of log of b jedhee a kan jedhu deebiinsa maal ta'a a qofa ta'a jennee jechuudha. Kanaafiyyuu f in keessan xumuramee jira. F in keessa maal ta'a raadikaala 5 taati jechuudha. Kanaafiyyuu raadikaala 5 jettu jechuudha. Inni kan biraan immoo kan isa kanaati. Kan isa kanaa immoo adeemsa keessaan deemtu jalqaba isa cuftuu keessa hojjettu. Isa cuftuu keessaa akkamittiin hojjettu? 3 the power of meeqa taati ishee kanaa yoo jettan 5 taati jechuudha. Logarithm of 3 243 meeqa siniif kenna 5 siniif kenna. Log of 5 ta'a jechuudha. Deebiinsa meeqa ta'a tokko ta'a. Inni kamirra jiru? Inni irra jiru. Gaaffii 8ffaan f of 6 fi doomeenii f barbaadiin jedha. F of 6 akkamitti barbaadna? F of 6 keessan jechuun 6 idduma x keessa buufattu which is equal to logarithm of meeqa jechuudha. Logarithm of 2 jala jirti 36 taati x square ishin jettu jechuudha. Yookaan 6 square minus 4 siif kenna jechuudha. Which is equal to logarithm of 2 jettanii isheen meeqa 32 jechuudha. 32 kana immoo square itti hojjetame meeqa ta'a 2 the power of 5 ta'a jechuudha 32. Therefore maal gootu logarithm of jetti iddoo kanatti barreessan jira 2 jala jira 2 the power of 5. 2 the power of 5 jechuun 5 as duubatti naanna'a which is equals to 5 time log 2 jettu irra keessas 2 jettu. Isheen kun maal taati lakkoofsi wal fakkaatannaan positive number jechuudha tokko ta'a jechuudha. Isaan kun tokko ta'u 5 baay'isuun tokko uumamaa isiniif kenna 5 isiniif kenna jechuudha. Deebiinsa maal ta'e 5 ta'a. Itti aansanii doomeenii barbaanna. Doomeenii immoo akkamitti barbaaddu? Doomeenii logaritmii positive number ta'u qabaa jenneerra. X square minus 4 greater than 0 ta'uu qabaa jettu. Kanammoo maalitti fayyadamtanii barbaaddu? Saayin chaartiitti fayyadamtanii barbaaddu jechuudha. Quadratic formula barannee jira waan ta'eedhaaf asitti zeeroon siin keessa maaliidha? Positive 2 fi minus 2 dha jechuudha. So
Saayin chaartii irra kaawwattanii x minus 2 qabdu x plus 2 qabdu. Therefore negative 2 jira, positive 2 jira. Isheen kun hamma iddoo positive lama geessutti negativeidha. Isaa walitti garuu positiveidha. Isheen jalaa immoo hamma iddoo negative lama geessutti maalidha? Negativeidha. Isaa ala 0 ta'eetu positive jedhee itti fufaa jechuudha. Eessarratti baay'inni isaanii immoo walitti baay'atanii immoo positive nuuf kennu, negative nuuf kennu kan jiru jechuudha. Kun lamaan walitti baay'ate positive nuuf kenna. Kun lamaan walitti baay'ate negative nuuf kenna. Kanaaf iyyuu isa kana fudhannu jechuudha. Kun lamaan walitti baay'ate maal nuuf kenna? Positive nuuf kenna jechuudha. Kanaaf iyyuu doomeen isaa maal ta'a? Iddoo warra positive fudhattu. Lamaa gadittii fi negative lamaa gadittii fi positive lamaa walitti jechuudha. Lamni asii jirti. Gareedhaan siin jala waqatti jirti. Iddoo warra positive isiniif kennee jechuudha. Isa immoo akkamitti barreessitu? Negative infinitive up to 2 jenna jechuudha. 2 immoo itti cufna malee biraasii hin ta'u. 2 dabalatennaan 0 kennaan ta'edhaaf 0 immoo loogaarizimii keessaa bahuu hin danda'u. Yuuneen jettanii up to negative 2 dha ijoo hin dagatinaa. Negative 2 jechuu barbaadeen ishee kana. Positive 2 up to positive infinitive ta'a jechuudha. Deebiin keessan isa kana fakkaata. Itti aanee kan jiru haaluma wal fakkaatuuni salgaffaan isuma gubbaa faana hordofa jechuudha. Doomeniin keessan akkamii F4 akkamii jechuudha. F4 keessan as keessa buufattanii yoo lakkoofsa positive argattan solvi gootu. Positive argattan taanaan hin danda'amu jechuudha. Yeroo solvi goone ilaallu 16 ta'a. Sabni isaas x square keessa yeroo gochuudha. Minus 16 ta'a. Isheen kun lamaa wal gattee jirti. Plus 3 ta'a jechuudha. Therefore 3 bichaa qabna. Logarithm of 3 fi 3 meeqa tokko jechuudha. Kanaafuu tokko argannee jirra waan ta'eef kun rakkina hin qabu ta'ee jira. Doomeeniif immoo akkamitti solvi gootu isa jedhuudhaaf x whole square minus 4x plus 3 greater than 0 ittiin solvi gootu jechuudha. Kana kwaadiraatikii waan ta'eedhaaf inni diddiigduu isa booda saayin chaartii keessan babbaafattanii isa keessatti eessatti negatiivadha eessatti immoo poozitiivadha jettanii solve gootu jechuudha. Isa positive ta'e immoo fudhattu. This is what you follow. Show dhaan kun lafarra jiru immoo show that logarithm of 1/6 x inni qixxaata negative log of 6x dhaan nuun jechaa jira jechuudha. Kana immoo akkamittiin ibsina? Kan akkam gootanii ibsitu isa jedhuudhaaf isa kana bifa kamiin barreeffamuu danda'a? Karaa biraawunaan jettan logarithm of jettu x the base 6 jettu. All over jettu. Logarithm of 1/6 is the base 6 jettu. Irra keessaanis jalaanis 6 waan ta'eedhaaf jijjiiramni uumamu hin jiru. Egaa isa kamirratti xiyyeeffattu? Isa jalaa irratti xiyyeeffattu ni qixxaata jettanii logarithm of x the base 6 all over 1/6 akkamitti barreeffamuu danda'a? Kunoo asittiin hordofaa 1/6 keessan 6 is the power of minus 1 ta'uu dandeessi. 6 is the power of minus 1 ta'uu dandeessi. Then minus 6 is the power of minus 1 1/6 yaan bakka buusaa jechuudha. Which is equals to isa kana maaliidhaan bakka buusan jedhee 6 is the power of minus 6 yaan bakka buusan logarithm of jettu 6 is the power of minus 6 the base 16 immoo ni jirti kallattii maan dhuftee isheen immoo as jala darbitee jechuudha. Which is equals to warri keessaa mayyuu ni deemu logarithm of x the base 6 all over minus 1 kun seera logaritmii keessatti akkam taatee duubatti naannofte jechuudha. Minus 1 logarithm of maaltu naaf jechuudha 6 the base 6 dha. Isheen kun immoo walitti maaltu kenniti 6 taanaan wal fakkaannaan 1 ta'a seera logaritmii keessatti jechuudha. Inni 1 ta'a waan ta'eedhaaf 1 time negative 1 immoo maal isiniif kennaa? Negative 1 isiniif kennaa jechuudha. Finally deebiin isin qabdan maal ta'a? Logarithm of x the base 6 over minus 1 qabdu jechuudha. Yaadaan qabattanii minus 1 qabdu jechuudha. Isheen kun immoo minus 1 immoo waan hiika uumtuun qabdu minus isiniif kenniti minus log of x the base 6 jechuudha. Wal fakkaateera moo wal hin fakkaanne isa gubbaa afaan? Wal fakkaatee jira jechuudha. Deebiin keessan kana fakkaata show kan jiruudhaaf. Kan itti aanee jiru sketch of the graph dha jechuudha. Graafii logaritmii kaafna.
Giraafota loogarizimii keessaa kamtu cimaa yoo naan jettani mee tokko B isiniif haa kaafnu. Kan biraa immoo mee isa kam haa kaafnu C isiniif haa kaafnu jechuudha. B fi C kaafna. Faankishiniin nuuf kennameeru kana waa itti qixxeeffattu jechuudha. Isa kana nuuf kennamee jira. Inversii isaa barbaadu. Inversii barbaaduu keessatti immoo iddoo x y gootu iddoo y immoo x gootu jennee turre jechuudha. So kanaaf bakkuma wal jijjiirraa kun immoo ni qixxaata maal jennarra is the power of 3y minus 1 inni qixxaata maal ta'a x ta'a jechuudha. Amma bakka wal jijjiireen jira. Then ishee kana solve goona the value of y solve goota jechuudha. The value of y gochuudhaaf gama lamaan iyyuu laanii fudhattu. Gama lamaan iyyuu laanii itti baay'istu jechuudha. Then ln of e the power of 3y minus 1 ni qixxaata jettu which is equals to ln of x isiniif kennaa jechuudha. Isheen kuni egaa seeraan loogarizimii keessatti ni qixxaatti. Isheen kun akkam taati log of jechuudha. The base e the base e ammas 3y minus 1 jechuudha. Isa kam jechuuni ln of e isa kana jechuun jechuudha. Isa akkasitti waan ta'eedhaaf kan naaf umarratti irra keessatti isa kana bichaan naafaa jiru. 3y minus 1 qofaatu naafa. Kanaaf 3y minus 1 qofaan barreessa. Eessattiin hordoftu isa kana asittiin hordoftu 3y minus 1 kun qixxaata ln x qabaa jechuudha. Amma gaa value y solve gochuun waan kun immoo naannofti bifa ida'uutiin achi naannofti. So 3y ni qixxaata ln x plus 1 ta'a jechuudha. Over 3 jedha over 3 jedha y kophaatti hambifachuuf hamma y kophaa isheetti haftutti hin deema waan ta'eedhaaf. Then y kun qixxaata maal ta'e ln x plus 1 all over 3 ta'a jechuudha. Kun inversii given functioniti. Gaaffii 13ffaa f of x nuuf kenna jira. F of x keenya is the power of radical x. Function nuti barbaannu immoo g of x dha. Garuu inni dubbatee hin jiru g of x keenya ta'a jechuudha. Function nuti barbaaduudhaaf gaafatamne. Yoo maal ta'e foogii fi goofiin ni kennu lamaan saniyyuu x yoo kennan jechuudha. Goofiinis akkasuma lamaan saniyyuu yoo kana ta'anii g of x barbaade jechuu barbaadeetu f of x keessa isin ilaatee jechuun isinumtiyyuu akkasitti yaaduu dandeessu. Gaaffii baay'ee barbaachisuudha waan ta'eedhaaf hojjechuu qabna. Let's do this together. Gaaffii keenya bifa kanaan barreeffannee jirra. Egaa ammas akka yaadachiisaatti foogii fi goofiin lamaan isaanii maalidha? X dha jechuudha. G of x akkam barbaaduun gaafatame jechuudha. So G of x koo akkamittiin barbaada waan jettan isuma kana fuudhetanii yeroo foog naan jedhu as keessan buusaa jechuudha. Haa naan jettan yeroo laaltan siniif gala. Foogiin ni qixxaata fog of x jedhamti. Fog of x keessan ni qixxaata is the power of iddoo silaa x maaltu bu'aa g of x tu bu'aa jechuudha. Kanaaf iyyuu achi keessa g of x buusa jechuudha. Under radical of g of x jedha jechuudha. Hin beeknu function waan ta'eedhaaf. Isa barbaadaas jira waan ta'eedhaaf. Is equals to maalidha? X dha jechuudha. So g of x asitti solving godhama. Yeroon solve godhu akkam godha? E the power of E the power of radical of g of x koo ni qixxaata x dha mitiire. Gama lamaan iyyuu maaliitiin hambaa isaa laaniitiin hambaa isaa jechuudha. Laaniitiin hambaa isaa gama lamaan isayyuu yeroon gama lamaan isaanii laaniitiin baay'isu inni kun maal ta'a inni karaa isin jechuudha. Laamiin as keessa raabsamna artiika. Ln of e then under radical g of x jettu is equals to amma immoo laaniin x itti yeroo baay'atu ln of x taati jechuudha. Ln of x jenna jechuudha. Therefore, ln of e the power of under radical g of x jechuun maal jechuudha yoo naan jettan laaniin yeroo loogarizimitti jijjiiramu ln e jechuun log of e the power of e jechuudha. Log of e the power of e jechuun keenya immoo egaa sasalphifachaa jiraachuu keenya nutti agarsiisa jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun kan akkamitti barreessina ln of e under radical of g of x keenya immoo akkamitti barreeffama loogarizimitti jijjiirensii barreessa jechuudha. Log of e jala isaa e jechuudha. Irra keessa immoo gootanii the power of
g x isiniif kennaa jechuutti hiikamaa jechuudha. Which is equals to ln of x ta'a. Inni kun g of x keessan kun duubatti yeroo naanna'u g of x keessan qofaatu isiniif haa jechuudha. So under radical of g of x ln of or log of e irra keessatti isheen kun meeqa taati? Tokko taati. Tokko taati is equals to jettu ln of x jenna gaa step maan deemna. Then under radical of g of x keessanii ni qixxaata baay'isuu tokkoon jedha gaa. Maaliif baay'isuu tokkoon jedhee? Inni kun tokko ta'a antidha baay'isuu tokko bakka. Tokko ta'a tokko itti baay'ate immoo jijjiirama fiduu hin qabu. Kanaafiyyuu under radical of g of x jedha jechuudha. Then ln of x jedha jechuudha. G of x ko baafachuuf jecha gama lamaanuu maaliitiin hambaayisaa? Gama lamaan isaayyuu squaring godha jechuudha. Asiinis squaring godha, asiinis squaring godha. Radikaala jalaa baafachuuf jecha isa kana jechuudha. G of x kophaatti naaf qabamti. G of x ni qixxaata maaliin jedhare? Ln square x dha jechuudha. G of x keessan kana ta'a jechuudha. Deebiin isin argattan. Check gochuu dandeessu. Goofiis foogis yeroo keessa buuftan immoo maal isiniif kennuu qabaa? X isiniif kennuu qaba jechuudha. X itti qixxeessitanii hojjettu waan ta'eedhaaf. So yoo rakkattan gaaffii koomentii jiranuuf ka'a. Gaaffii 14ffaanii raadiyaan irraatii gara maaliitti jijjiirri jedha? Gara digiriitti jijjiirri jedha. Isheen kun baay'ee salphaadha. Akkamitti jijjiirtu? Foormulaa tokko beekuu qabdu. 360 digiriin yeroo kamiyyuu meeqadha? 2π raadiyaanidha. 2π raadiyaan jettu isa kanammoo intiniin isaa akkasitti barreeffama waan ta'eedhaaf 2π raadiyaanii jettu. Therefore ishee kanatti fayyadameetaniini warraaf immoo solve godhaa jechuudha. Egaa seera kiriskroosii kan kutaa godhaatti baranneen yaadattu 360 digiriin ni qixxaata 2π yoo ta'e isa irra jiru kanammoo inni immoo meeqa ta'aa jedha jechuudha. Isa irra jiru pi over 3 immoo meeqa jedheetaniin question markii godha jechuudha. Seera kiriskroosiitti fayyadamtu 360 baay'isuu pi over 3 all over 2π jechuudha. Namtiira seera kiriskroosii keessatti yaa. Then pi asii wal balleessanii jiru 2 fi 360 hiruun 3 immoo meeqa? 60 jechuudha. So kun 60 digirii isiniif kennaa jechuudha. Isa negatiivaa moo negatiivaan keessu? Isa poozitiivaan poozitiivaan keessu. Kanaaf wanti isin dagachuu hin qabne 360 ni qixxaata 2π raadiidha. Walitti jijjiiruun immoo baay'ee salphaadha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun isaa gaaffii 15ffaa keessatti nuuf kennamee jiru 315 kana jijjiirii isa jedhu irra jiru jechuudha. 360 digiriin ni qixxaata 2π yoo ta'e jettu gara paayitti jijjiiridha. Raadiyaanitti jijjiirii jechuun 315 immoo digiriin immoo meeqaa jeen bifa kiriskroosiyaan hojjedha jechuudha. Kana jechuun 315 baay'isuu 2π all over 360 jechuudha. Kana booda salphisuudha. Wanta fi tokko hin jiru. Inni question markii qabu yeroo kamiyyuu jala oola miti. Jala oolaa isa booda wanta salphiftanii argattan jechuudha. Gaaffii 17ffaan proofiidha. Yookaan verify gochuudha jechuudha. Inni kunii fi inni kun wal qixxaadha. Kanaaf verify godhii jedha. Mee verify haa goonu. Verify bakka goonuudhaa fi kan nuuf kenname inni irra jiru jechuudha. Kunuunsa kanadha. Warra kana jechuudha. Kan akkamitti verify gootu? Ishee mallattoo wal qixxaan asitti argamtu kana lama walitti baay'istu. Then sin x kana keessa raabsamte akka lakkoofsa raabsitan. Sin implies in elkan sin x time cosec x ammoo sin x iddoo seekiitti jechaadha. Plus jennaga sin x time sec x dabareessa cos x irra raabsin as keessa. Isa maroo raabsitan akka argattu minus cosec x cos x time cosec x ta'a jechuudha. Ammas minusidha. Minus cos x time sec x dirqama injifachuu qaba jennee irraa isa kana jechuudha. Sammaa galma finna ta'an
x plus cot x jenna. Then cosec x ni maaliin barreeffama kan jedhu barsiisni barreessaa jechuudha. Implies sin x cosec x immoo inverse sin x ti time 1 over sin x jechuudha. Sin x then sin x plus sin x sec x immoo inverse eenyuuti cos ti time jennee 1 over cos of x jenna jechuudha. Therefore minus jenna minus cos x again cos x inverse eenyu jenne sin x ti 1 over sin of x jenna minus jenna gaas keenyarra minus cos x time 1 over sec x immoo 1 over gamtire 1 over cos of x jenna jechuudha. Is equals to warra kana akkuma jirin barreessina. Amma simplify goona akkuma jirin barreessina tan x plus cot x. Then simplify warra goonu simplify goona jechuudha. Asii sin x fi sin x warra balleessee jira. Kan siniif eenyudha waan qofaa jechuudha. Waan jedha plus isheen kun immoo salphachuu hin dandeessu waan ta'eedhaaf maal jenna sin x over cos x jenna jechuudha. Minus jenna ammoo kana isaan immoo maalidha cos x over sin x nuuf kenna. Kan itti aanee jiru cos x fi asiiti cos x wal balleessee jira. Kan noofu minus 1 dha jechuudha. Minus 1 jedha kunoo waan ishee kana fudhate. Is equals to tan x plus cot x jettu jechuudha. Then walitti naannessitu jechuudha kan implies dha. Plus 1 minus 1 jedhe asii 1 fudhee asii immoo minus 1 geessee jechuudha. Plus sin over cos immoo maalidha tanidha. Sin over cos tanidha jechuudha. Tan x cos over sin immoo cotidha minus cot jenna jechuudha. Cot x isa kana cot jenne isa kana immoo tanii jenne cot x jenna jechuudha. Maaniin kochi naannoftee jirti implies equals to immoo jira joo equals to tan x plus cot x. Then isheen kun lamaan wal gattee jirti. Tan x minus cot x. Dogoggora keenya sirreeffanna kitaabni keenya minus dheeraa jechuudha. Achirraa kan jiru asii minus jennaa. Tiyaanee kan jiru kanas minus jennaa. Tiyaanee kan jiru kanas minus jennaa. I mean therefore deebiin keenyi nuuf dhufee jira jechuudha. Kunoo deebii keenya fidannee jirra. Wal nuuf qixxaatanii jiru waan ta'eef. Kanaafuu inni kun maayinesiidha jechuudha. Maayinesiidha malee pilaasii miti. So maayinesiidhaan immoo hojjennu irraan ta'eedhaaf maayinesiidha. Kan itti aanee jiru biidha. Biin immoo akkamitti hojjetaa kan jedhu isas ni ilaalla. Kan nuuf kenname yeroo isa kanadha. Isa kan akkamitti improve goona yoo naan jettanii dirqama sin square x plus cos square x in keenyi tokko akka ta'e beekuu qabna.
sabur hunduma isaanii dabareedhaan takka sin square firra takka immoo cos square firra jechuudha. All over sin square x over sin square x jenne jechuudha. Kun jijjiirama agarsiisuu qabu hunda isaayyuu sin square x firra irraan ta'eef gamaaf gamanaan. Ishee kana maal argattu? Tokko argattu 1 jettu plus cos square x in keessan immoo maal isiniif kenna? Cot isiniif kenna. Cot square x isiniif kenna, which is equal to isheen kun maal isiniif laatti? Cosec isiniif laatti. Cosec square x isiniif laatti. Square dha isheen kun. X kunoo ishee kana eenyudhaan bakka buufna jechuudha booda. Kunoo isa kanaan bakka buufna. Itti aansinee immoo sin square x plus cos square x again meeqa qabna? Tokko qabna. Ammoo dabareessa cos firracha over cos square x over cos square x over cos square x jenna. Therefore isheen kun tokko taati, warra kaan immoo ni jijjiirra. Kun maal isiniif kenna? Tan square isiniif kenna. Tan square x plus kana waan jenneerra 1 isheen kun maal isiniif kenniti? Sec square dha. Sec square x dha. Sec square isa gubbaa jiru kanaan bakka buufna jechuudha. Warra kamiin bakka buufna? Kanaan bakka buufna. Mee iddoo isaanii adeemnu gaa. Sec square maaliidhaan bakka buufna isiniin jedhee kun isa godha jiru. Isa jiru kun iddoo sec square jedhu kanaan bakka buufna inneerra. Inni immoo tan square x plus 1 dha. Tan square kana jechuudha. Tan square dhaan bakka buusa x plus 1 dhaan minus jedha. Cos cosec square x immoo maaliidhaan bakka buusa isiniin jedheen ture. Kunuunsa immoo jenne ture 1 plus cot square 1 plus cot square x. It should be equal to what? Kana faana wal qixxaachuu qaban. Namni tirii isa barbaadaa jirudha. Isaan immoo gadma fidan. Equals to tan square minus cot square. Then isheen negative kun kana keessa raabsamtee jechaadha. Amma qooyyee qofaadha. This implies tan square keenya qabna. Tan square x plus 1 in gadma ufaa minus 1 jenna minus cot square x. This is equals to maal jennee ture? Tan square x minus cot square x immoo sanuuf kennameerudha jechuudha. Then 1 minus 1 maal isiniif kenna? 1 minus 1 0 isiniif kenna jechuudha. Gidduutti kan isinii hafu tan square x minus cot square x dha jechuudha. Equals to kan jedhu immoo kunoo ni jira. Yookaan mallattoo equals to gidduutti ni ergitu. Equals to isa kana barreessitu. Tan square x minus cot square x ta'a jechuudha. Himni keenya wal qixxaateera waliin qixxaane wal qixxaate jira. Karaa gama lamaatiin iyyuu wal isiniif qixxaate jira. Kanaaf we have proved. Or verified it jenna jechuudha.